Gaafa waliif bilbiltan sagalee qulqulluun akka nama bira ga'u wantoota garaagaraa hojjechaa gaafa namaaf bilbiltan yookaan nama waliin haasoftan jeequmsaatu jira. Kanaafuu sagalee qulqulluun akka nama waliin haasoftan san bira gahuuf seetingii sirreessuu qabdan takka jira. Isinittiin agarsiisa. Naa waliin tura. Tole egaa iddoo seeting yoo argattu godhan gaa ergasii haala kanaan erga mana seetingii keessa gad dhuftan bilbila keessan jechuudha. Iddoo kana sound and vibration kajoo kana argattu godhan gaa ergasii haala kanaan yeroo ol harkifatan xiqqoo sound quality and effect kajoo kana argattu godhan gaa ergasii Dolby Atmos kajoo kana argattu itan takkaffara jiru. Ergasii tongilii kana ibsitanii haala kanaan gaa waa afur nu fida auto move music voice kajoo kana nu dhufa ergasii nuti eesar gabbuufanna voice kajoo kana gabbuufanna jechuudha dhuftoota ta'e haala kanaan ergasii make voice loud and clear jedha inni kungaa sagalee qulqulluu akka nama waliin haasoftan san bira geessu godha jechuudha. Kanaafuu gaa namoonni baay'een gaafa nama waliin haasawan sagalee qulqulluun akka wal gammachiiftaniif like, share, copy link godhuu hin dagatinaadha. Yeroo gaarii qabaadhaa.